guyyaa keessaa guyyaa irraati. Attamitti beektaa ennaa jettan amurii koo kanatti waan baay'ee jaan argeera. Itoophiyaa keessas Itoophiyaa alas dhaqeera. Waan haaraan argitan. Waan duumessa kanaa gadii moofaadhuma. Irra deebi'u waan duumessa kanaa gadii moofaadhuma. Namallee yoo argitan har'a jaalala haaraa sii qaba yoo ta'e borii galagalee dudda isaa argita guyyaa haaraa miti. Daa'imni illee gaafa dhalattu baay'ee namatti tolti. Waggaa 8 taanaan haadha arrabsutti kaati. Gaafa dhalattu haaraadha malee gaafa guddattu moofaadha. Guyyaa haaraan akkanaa galetti guyyaa haaraan akkanaa akka sagalee waaqayyootti sagalichatti hundaa irratti guyyaa haaraan guyyaa waaqayyo nama dhaga'eedha. Nama cimaa jechuun birtuu ሰው አብታም ጎበዝ ሰው በጣም ትልቅ ሰው እግዚአብሔር የሰማ ሰው ሃሌሉያ ከናፍ ሜ ኢያሱ በቆና ኩዳን ለኮብሳ ኩአለማዱ ቢብና ኢያሱን ዋቀዮ ወጅን ኡቱ ዱበቱ እስራኤልን ኢላለን አትያቢፍቱ ገቢዮን ጉባ አትጀጀ እንደቻለ አበዱ ጀዴን ሳምኒ አመዲኖታ ሳይጃባንቲ ቢፍቱንሲ ኢሶቾኔ ጂስ እናበቴ ጀደ ኤርጋን ቀባ ዘሪኬ ከሳ ኢያሱን ዲበም ያካው ነምኒ ፍለተን ጅርቱ ነመ ዲበታ ወጂ ዋቀዮ ወልሲ አገርሲሱ ኢያሱን ዋቀዮ ወጅን ዱበት samna mayu garbummaa jala jiru beeka. Iyyaasuu waaqayyo wajjin gaafa wal argu waan tokko godhe. Israa'el ilaalanii biiftuu ji'a dhaabiyeen maala godhani haa ilaalanii. Israa'el utuu ilaalu biiftuun dhaabatee ji'is ture. Ergaasii qaba. Baradhu sin baratinis demoosas qabaadhuun qabaatin siif har'a guyyaan haaraadha. Yes gara kaattan deebi'a. Waayyuun qabaatin siif har'a guyyaan haaraadha. Maaliif akkasnaan jette hojjettan ati nama waaqayyo si dhaga'udha. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 8 ጤና ላልተን በጣም የሚገርም ጊዜ ነው። ጳውሎስና ሲላስ ምን ሆኑ ይላል? ታሰሩ ይላል። የታሰሩ ቀን ማን ሰማ? እኔ ባካችሁ ተናገሩ። እግዚአብሔር የሚሰማ ሰው ከታሰረ ለተራሚ መድኃኒት ነው። ዱርዬ ታስሮ ከዱርዬ ጋር መተኛት አይደለም። የእግዚአብሔር ባሪያ ከታሰረ ራሱ ለተራሚ መድኃኒት ነው። ንስሐ ያስገባል፣ አጋንንት ያወጣል። ጉያ አራብ ጉያ ጠላተ መሆኑን ተይን ጉያ ጠላተ ቤከን ጉያ ጠላተ መሆን እጅፈኖ ጠላተ ኮ ቤኩን ጉያ አራብ ፈከናፍ ፋርፈና ጃለ ኮብዘ ሰደትራ ለኮቱ ኮፍተና ላልተኒ ዳዊት አልከኒፍ ጉያ ቦ አጀራ ቦይተራን ከን ከጂ ሰለፍ አርጉ ዳቤጀራ ዋቀዮ ሰገሌ እየኮ ዳገራ አሜጀራ ያካት Diinni koo narraa fagaadha. Diina koo du'aan jenne. Bareeraa jechuudhaan xalaata isaa. Guyyaan ani haaraadha jedhee fudhadhu guyyaa manni xalaata kootii gubate utuu hin ta'in guyyaan mana xalaata kootii bare. Barraan hin bartaka gubannaan abalummoo hin beekamu. Guyyaa haaraan ameen jedha ayyaakaati. Hin dhaga'amu. Ameen. Guyyaa kakuun raawwatu miti. Guyyaa haaraan guyyaa utuu kakuun hin ga'in miraakiliin argamu. Guyyaa haaraan gin isatti eeddu utuu hin ta'in inni itti eegin gaafa raawwatu.
Qophxoos keessatti maal jedha warra waaqayyoon jaallatan waan waaqayyo isaaniif qopheesse iji namaan argine gurra namaan dhageenye yaad namaa bira hin geenye jedha. Kun kakuu miti kun guyyaa haaraan guyyaa Abrahaam mucaa godhatee tuun ta'in guyyaa Abrahaam oolaa argeedha. Haleluuyaa waan dubbadhee isin galuuti. Guyyaa Abrahaam maal godhate oolaa arge gaafa inni gaara Mooriyaatti Yisihaaqiin fudhatee gale qaluu geessee fayyaa fudhatee gale ergaasii qaba. Guyyaa irraa ajjabamtee galta malee taazzabamtee hin galtu. Taazzabamanii galuun waan naqannabu ajjabamanii galuun milkaa'anii ajjaabiidhaan galuudha. Kanaaf Abrahaam ajjabamee gale malee taazzabamee hin gale. Guyyaa irraa gara iddoo aarsaa dhabbuu surraa oolaa argee oolaaf dhiyeessee deeme. Guyyaa haaraan dhaga'ama. Guyyaa dhugaan kee bakkee ba'u. Har'a siifaa godhu Yesuus. Guyyaa haaraan guyyaa maaliidhaan jedhe? Guyyaa dhugaan kee ifa ba'u. Ishee duuriyyee sana tuusiin jedhanii duuriyyee fuudhee nama godhee namatti agarsiisa. Ergaasii qaba. Waan itti yaadne tokko ta'eera. Haleluuyaa. Raawwatameera jedha ayyaati. Ulfi haaraa miti beekaa. Akka dubartii kami ishee duwwaatu ulfaa'e Elsaabeetii wajjin ulfa baatanii deemu. Kan Elsaabeetii Yohaannisiin ta'e adurreen hin duune. Namni baatirii qabsiisee iyyuu hin jiru. Maariyaam gaafa deessu hurjii waaqarraatu beektotaatu moototaatu lafa isheen deesse barbaadu dhaqani. Waan namni hin eegin karaa kee raawwata. Waan namni hin eegin karaa koo raawwata dhaayyaati. Ilma waaqayyoo ta'eetu dallaa horii kee dhalata. Warra horii hedduuf guyyaa haaraadha. Warra horii hedduu mootota dhaqee ilaale. Jaraaf yaadaaga. Firfaarii mootiin argattu ijoolleen sun. Guyyaa haaraan maal? Guyyaa Yesuus lafatti jirtutti argamu. Furanne. Guyyaa Yesuus waajjira kee keessatti argamu. Daldala kee keessatti, gaa'ela kee keessatti, hojii kee keessatti har'a Yesuus argameera. Isaan warri horii eegan sun baatiriidhaan eegu. Gaafa Yesuus achitti dhalatu dhagaan baatiriin jiru. Ofuma isaatiin maaltu bahe? Ibsatu bahe. Oolota waraabessi nyaachuu hin danda'u Yesuus achi dhalate waan ta'eef. Irrafti abbee tikseen inni qe'ee kana eegu Yesuus dhalateera. Iski guyyaa haaraadha. Guyyaa Yesuus na wajjin argamuudha jedha. Anamma dandeettii kootitti guyyaa haaraa baay'ee mokkore haaressuudhaaf guyyaa. Sagantaanuma illee bocatti godhee haaressuun gashuudhaan. Gin guyyaa haaraan ta'u. Guyyaan itti yaadiin faatu ta'a. Guyyaa haaraan guyyaa Mordekaay farda yaabe. Waardiyyaan gaafa waardiyyaan farda yaabu mitikkilii waardiyyaatu mitikkilii beeta mangistiitu farda harkise. Namoonni hundumtuu il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 
sun farda yaabee guyyaa raasiifaa ta'u. Ameen jedhaa yaakaati. Daa'ima kootu keeji dhaqaa jirti. Ganama. Inna qorra na dhukkuba na wayaana. Inna ko na caccacha inna ko etti. Galgala gaafa galtu allammata barumsa na fotti. Maaliif ennaan taphatachi jira. Ilaala waan xamnachi jiruuf ganama waan raftuuf hin yaaddofti. Guyyaa gin waan itti toluuf namni akkasuma beeka utuu waan haaraa arge utuu waan haaraa isaa ta'e yeroo hundumaa hin kadhata. Guyyaa haaraan
guyyaa dhugaa Mordekaayi bakkee ba'eedha. Musinnaa kaffaltees guyyaa haaraan ta'u, ababbaltees guyyaa haaraan ta'u, guyyaan tokko gin dhugaa kee fuutee bakkee sii baati. Ergaan qaba. Bitaa mirgaadhaan namni lola qabdu. Utuun bal'eessin namni bal'eessaan sirratti murame. Harrabi namoota akkan si gube. Ololli mandaraa akkan si kaase. Siif guyyaan har'aa guyyaa dhugaan bakkee ba'uudha. lakkoofsa 13 sabni hamma diinota isaa ijaa bahutti biiftuun achiin sochoon jiinis hin dhaabatte kun macaafa warra qajeelotaa isa Yaashaar jedhamu keessatti caafamee jira mitiiree biiftuun guyyaa sana guutuu bantii waaqaa walakkaa dhaabbachaa turte malee lixuudhaaf hin ariifanne gaafas Waaqayyo Israa'eliif waan loleef guyyaan Waaqayyo itti namaaf dhage akkasii isa duraa yookiis isa booddee hin turre. Guyyaa Waaqayyo namaa dhage isa duras isa booddees hin turre. Nama ta'uu keessatti mu nama ta'uu hin barbaadda. Waaqayyo si haa dhagahu. Namoota kan dadhabsiisee lafa to'a. Amma namni maaliif kadhannaa dadhaba qoffaaroo miti. Maaliif kadhannaa dadhaba namni kumtaala baachoo miti. Maaliif kadhannaa dadhaba namni waa gaffa'oo miti. Kadhannaa maaliif dadhabna beektu jiran jilba kanaan tulluu koru. Guyyaa haaraan guyyaa namni si awwaalu utuu hin ta'in utuu si awwaaluu dhaqanii kaatee galtu. Namichi Yesuus jedhamu tokko dhufee mucicha kaasee manatti galche. Utuu tasii gadi hin bahin inni si ajjeesuuf qaqqadame jireenyatti naanna'eera. Furri Waaqayyo akkas naan jedhe waan haaraan godhaa naan jedhe hin ifatin yeruma tachi baatu dhaabattu iyyuutti ka'u naan jedhe. Seexanni jaallatee yetuun ta'in dukkana keessa taa'ee ifa arga gaafa ilaaluu dadhabu iyya ija isaatu gubata. Kottu akkas godhi guyyaa haaraa barbaadda yeroo hundumaa Waaqa banamaa jala ooli. Guyyaa haaraan guyyaa galmeen kee mootummaa Waaqayyotti waamamu. Tajaajiltoota maal jedhe Waaqayyo? Seexana waan baaftaniif hin gammadinaa jedhe. Maqaan keessan galmee Waaqayyootti yoo caafame duwwaa